Akkam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya torbanni gaaffiif deebii faarfataa ayyaansaa bulbulaa wajjin kun kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeesseen ture. Har'a immoo kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Amma dhumaatti turtiin keessa na wajjin haa turu. Waggaa afur Ameerikaan bara akkasitti bulchite. Ameerikaa irraa fudhannee miti. Nuyi gadaan keenya iyyuu akkas waggaa 8. Kanaaf maaliif akkasitti hin goone? Dimokiraatik maaliif hin goone? Waggaa 8 namni tokko hin bulche. Gadaan tokko. Waggaa afuraffaa isa irratti walakkaa isa irratti gumiin gaayoo ta'a. Gumii gaayoo irratti wanni hundumtinuu seerri hundumtinuu lallabamee maal ta'a. Kanaaf yeroo san Israa'eloonni filannoo hin qaban. Sirnichi sirnaan sichi ijaaramaa ture. Har'a Israa'eliin bara mootummaan Israa'elii jira. Garuu har'a sirna saniin hin deeman miti. Sirna saniin maaliif haalli jijjiiramee jira. Haalli biyya lafaa, teknooloojiin, beekumsi namaa, hubannaan namaa. Kun inni sirna ati ittiin of bulchitu waan ta'eef Waaqayyo baay'ee kun dhimma mootummaa Waaqayyooti. Dhimma jireenya biyya lafaati. Dhimma jireenya biyya lafaa saba sanitti murteeffata. Kanaaf har'a Israa'eliin iyyuu akkasii miti jechuudha. Erguma tajaajila qabdanii immoo biyya keessa hin jiraanne baay'inaanii gara biyya alaa jiraatan jedhama. Biyya bahuun keessanii qabsoo kana wajjin wal qabata moo wal qabatu? Wal qabata. Ari'atamtanii deemtanii isa wajjin jechuudha. Wal qabata tokkoffaa walda keessatti yeroo tajaajilu nama jireenyaa naan jechaa ture. Tokko kana waa'ee Oromoo dubbachuun akka cubbuutti fudhatama. Yookaan akka nama Waaqa hin beekne tokkotti yeroo fudhatamu. Kanaaf tajaajila koo tajaajiluus hin dadhabe. Tajaajila koo tajaajiluun yeroo dadhabu barnoota barachuu fi Naayiroobiitti bahe. Dhimma saba kootis achittis dhaqee waldaa afaan Oromoo warra afaan Oromootiin waaqeffatu waldaa afaan Oromoo keessatti waaqeffachaa ture. Maaliif biyyaaf kan bahe dhiibbaan kun waan na keessa jiru. Sitti meera namni nu guddise namni nu akka moodeliitti ilaalu waan inni naan jedhe. Kanaaf achittis dhaqee Oromootu wajjin waaqeffachaa ture. Madaa keenya walii beekna. Madaa tokko qabna. Madaa gosa tokko qabna walii beekna. Waaqayyo yoo kadhanna afaan walii galla. Madaa tokko waan madoofne. Ulma bakka tokkotti dhukkubaa jedhu. Ulma jechuun dubartii deessi. Hunda bakka tokkotti dhukkubaa. Nuyi akkasii. Gidduutti isin dhaabachiisamee tapha keessanii ergachi deemtanii otuma jirtanii tajaajila qabdaniitu. Akkamitti mas deebitanii qabsoo dhaabate moo isintu qabsoo keessaa bahe moo wanti barbaadan galma geenyaan istiriiftani moo akkamitti dhuftani? Warrummaa dhufaniif yoo haalli biyyatee waan hin jirreef hin kaasikan. Yaa amma kan argitee yeroo tokko reefuu kaasera. Akkamitti qabsoofna? Akkamitti ilaale wanti ati qabsooftu fi kaayyoo qabda. Kaayyoo san galmaan ga'uuf. Kaayyoo san galmaan ga'uuf inni tokko qawweetti na baasee kaayyoo san galmaan ga'uuf kilaashii fudhatee deeme. Kana keessatti sirmaadha. Inni kaan immoo karaa nagaatiin qabsoof carraan hin jirre biyya seena. Garuu mirgaan kori bitaan kori walga'iin kooradhaa jedhama. Hundumtinuu kaayyoo san galmaan ga'uuf. Kaayyoon kun gaaffiin saba Oromoo haa deebi'u. Gaaffii qaba saba jechuudha. Gaaffiin saba kana deebi'uu qaba. Haa akkamiin deebiis? Deebi'eera hin deebi'e. Soo qabsoon itti fufa. Qabsoon hin dhaabbatu. Yookaan yoo duute dabarte. Kaayyoo kan galmaan ga'uu hin dandeessu. Reegamteetti already. Kaayyoon kun waan si keessa jiru. By the way, kaayyoon waan tokko miti beekta waan akkas dhaabbate yookaan akkas jedhamu miti. Kaayyoon it's a questions. Amma fakkeenyaa yeroo tokko namoonni akkas jedhu. Abaaboo kan balleessu malee nagaan argattu biyyatti kun. Anis isiniin walii dhala haa balleessu hin jedha. Maaliif hin balleessin haa balleessu. Dhaaba kana haa balleessu. Akkamitti balleessin? Dhaabni kun maalidha? Mee akkamitti balleessutu?
yookaan yoo xaa'ootii bakka tokko dhaabbate yoo ta'e ishee hin balleessine. Garuu haa akkamitti balleessine? Kunini aboo jechuun it is the questions which is in the people's mind. Gaaffii uummata keessa jiru. Gaafa gaaffiin kun kan hin dhalanne waggaa 2 na dursa dhaabni kun. Waggaa 2 na dursa umurii koo waggaa 2 dursa. Ani hin dhalanne. Garuu itti keessatti dhaladhee booddee fudhadhee kan koo jedhee. Gaaffiin sun gaaffii kooti. Gaaffitti na keessa jira. Gaaffii kan deebisuu barbaada. Hamma gaaffiin kun deebii hin argatine taa'uu hin dandeessu. Gaaffiin kun gaaffiidha. Gaaffii nama keessa jiru. Malee abaaboon bara gaaffii biraan qabu. Sagantaan isaa gaaffii biraatiin. Gaaffii nama keessa jiru. Gaaffii uummata Oromoo keessa jiru. Gaaffii qeerroo Oromoo keessa jiru. Gaaffii uummanni Oromoo gaafate. Gaaffii kana gaafa deebistee hin badannuutu. Barbaachisu gara. Sagantaa baay'eetti jira miti. Gaafa gaaffiin kun deebi'e dhaabni abaaboo sun barbaachisu. Abaaboo ka uume gaaffiitti uume. Gaaffiin deebi'ennaan hin jiru. Namni tokkotti miilli cabe. Miilli cabeennaan baay'ee dhukkubsa. Dooktarri miilli cabe dhiisa isa fayyisuu isa dhiisi. Dhukkubbiidhuma kana naa balleessi jedhe. Dhukkubbicha ka fide cabaa. Gaafa cabaan fayyee dhukkubichi maal ta'a? Innumtuu hin dhiisa. Gaafa cabaan fayyee dhukkubichi hin dhiisa. Dhukkubicha dhibeedha abaa'uun dhukkubicha sani. Abaa'uu kan jiru kaayyoon sun dhukkubicha sani. Gaafa cabaan uummata kana fayyee dhukkubichi innumtuu hin bada. Dhukkubbiin sun hin bada. Dhukkubbiin sun hin bada. Kanaaf kan balleessuu dandeessu. Kan dhaabichi yookaan gaaffii dhaabicha kan balleessuu dandeessu gaafficha deebisuudha. Gaafa gaafficha deebi'e dhaabichi hin barbaachisu. Kanaafuu gaaffiin kun guddaan maayini as deebi'uun keessa yookaan immoo as deebi'uun jaalboruu gaaffii uummata kanaa hin deebine akkamitti deebi'ee galu. Jalqaba laga galuu gaaffii sana warra gaafatan deeggaruu. Biyyaa ba'uun sana wajjin wal qabata. As biyyatti deebi'uun isaa maal ibsa? As biyyatti deebi'uun isaa kan inni ibsu bifa qabsoo jijjiirrate. Bifa qabsoo jijjiirrate. Bifa qabsoo jijjiirrate. Yeroo tokko na ilaale. Ani nama guddaadha. Jaarsa. Amma gaara ba'uu, allayyaa bu'uu, ba'a baadhee fiiguu kun amma na rakkisa. Na rakkisa. Kanaaf dirree qabsoo jijjiirrate. Bakka qabsoo jijjiirrate. Bakka qabsoo jijjiirrachuun dirqama. Yeroo tokko yerummaas jechuu danda'a. Maaliif warri na caala umuriidhaan na caalu dulluman still ka qabsoo keessa jiran jiru. Isaaniif kabaja guddaan qaba. Kanaaf dirree qabsoo jijjiirradhe. Dirree qabsoo yommuu jijjiirradhu kaayyicha galmaan ga'uuf har'as kaayyicha sana. Kaayyicha kilaashii kaasee sana galmaan ga'uuf har'as hangumni kun naa fayyade hanga beekumsi kun naa hayyame hanga lubbuu koo hin jiru kaayyoo saniif wareegamuuf I'm ready. Qophii. Kaayyoo koo galmaan nan ga'a. Hanga jirutti kaayyoon kan hanga galmaan ga'initti hin ta'u qabsoon gaggeessa. Qabsoon koo garuu amma bosonaa miti. Bosona keessatti gaggeessuu hin danda'u umuriin kun aan ayyamu. Umuriin kun naan ayyamani. Yookaan haalli tokko naan ayyamani. Akkinuma ta'uutii wantoota tokko asitti ibsuun barbaannetu jira. Haalli ani keessa jiru kun rakkinuma ta'uutii. Haalli ani keessa jiru waan naan ayyamaniif dirree qabsoo jijjiirradha malee kaayyichi isuma sana. Qabsoo jira. Gaafa isin deebitanii dhuftanii wanti haasa'amu tokko jira. Maayinni qabeenya isin qabdanii akka jirutti hafame yookaan immoo saamameera. Wanti isin qabdanii maaltu hate? Qaama hattuu jedhamu immoo kana mootummaan hin beeknetu hate moo mootummaatu isin jalaati? Immoo maaltu saame isin jala? Meeshaa kana akkamitti kaastu? Waa'ee saamamuu keessa jechuudha. Biyya kana keessatti yeroo baay'ee istuudiyoon Oromoo hundi hin saamama. Qaama saame hin argatu. Namoonni Oromoo hin ajjeefamu. Nama ajjeese hin argitu. Nama ajjeese hin argitu. Kanaaf yoo hin argamu ta'e hin beeka, uummanni hin beeka. Nu hundumtinuu
garaan hin beekna. Gara keenya keessatti hin beekna. Ragaa waan hin qabneef yookaan yoo qaamni sun maqana balleessite fidi ragaa kee kanan qabeenyi kee ittiin saame yoo siin jedhe seeraan argitee ragaa ittiin qabdu. Maaliif inni bakka dhoksaatti dhufee waan sansi godhe. Lubbuun nama hedduu galaafatameera. Namni hunduu qabeenya godhiise. Namni hedduun du'aneera. Hacaaluun du'eera. Eebbisaan du'eera. Kumabaas diinaraas erguma karaa nagaatiin qabsaa'ee galee du'eera. Namni isa ajjeesu hin beekamu. Whatever kanaaf qabeenyi kootis akkasumaan saba qaamuma Oromoota ajjeesu sana kan hin beekamne garuu Oromoo ajjeesa hin beekamu hin argamu. Isuma sanitti qabeenya kootis saame akkasuma jennee dabarra. Kan warra saamii kana kan odeef qaamni isin gargaaru hin jiru wayii qaamni seeraa qabeenyi keessan akkasiin deebi'u yookaan immoo akkuma ammate akkasiin argattanii wanti isin gargaaru hin jiru. Seerri jechuudha. Seerri hin jiru. Lubbuu namaatiyyuu hin argine. Lubbuu nama lubbuu wareegameyyuu seerichi hin argine. Qabeenyaa kee eessaa fida. Kanaafi qoosu ta'a. Seera hojii walaa sol qoosu ta'a. Anamma nan yaaddaa yeroo tokko. Ammallee deebisee of ijaaraa jira. Ammas deebi'ee hojjedhu. Tarii ammas gaaf tokko hin saamamaayi. Ammayyuu sodaa akkasiin qaba. Kanaafi suni hodiif jiru jedhee warri ollaa keenya. Gaafuma sanaa faazariin keessa lubbuudhaan boqotee argitan jiran. Isuma sagaltan sanaa jechuudha. Amma lubbuu koo tokko itti tofee qabeenyi kee waaqayyootiin anuma lubbuu koos akka fudhattu barbaadattanii kadhatte. Kadhannaa kanatti hin gaabbitan moo ergasii gaafa yaaddan hin gaabbitanii moo hin gaabbinetti? Ani yeroo qabsoof deebi'ee dhufu yeroo as biyya deebi'ee dhufu waan baay'ee lulus godheera. Waan hunda lulus ijoollee koo lulus godheera. Haadha mana kootii lulus godheera. Qabeenyi koo lulus godheera. Wanni tokko biyya lafa irratti naanaaf. Yeroo kana waaqayyo waan naan jedhe qaba beeka. Andirree qabsoottis ta'ee waaqayyo waaqeffadhu. Waaqayyo wajjin walaasuuf. Booddee bakka jilbeeffadhee fuula waaqa duratti waaqayyo waa hunda fudhatteetta garuu waa tokko irraanfattee jirta. Isa si yaadachiisan jedhee. Innis lubbuu koo irraanfatteetta ishees fudhatte. Booddee sagaleen cimaan tokko onnee na guutee beektan onnee koo. This is a time to rejoice in the Lord. Naagalee dubbichi. Miiru gooftatti gammadu. Yoo ilmi si dhalatee gammaddu gammachuun kee hanga ilma saniiti. Yoo makiinaa konkolaataa bitatte yookaan mana ijaarrattee mana kee eebbisiistu gammachuun kee hanga mana saniiti. Yoo waan tokko irratti hundooftee gammachuu kee ibsattu gammachuun kee hanga waan saniiti. Amma waan gammaddi sanaa jiru. Hanguma waan argatte sana. Garuu gammachuun dhugaa isa gooftatti gammaddu. Waa tokko waan si gammachiisu hin jiru. Wanni hundumtuu tokkoyyuu hin jiru. Yeroo kana gooftatti gammaduu danda'uun that's amazing. Naa dabale dhinnaan gallee jechi kan. Buddee Isaayyaas 55 keessa beekta. Waaqayyo faarfachuu barbaadennaan Israa'eloota keessaa nama barbaade nama wajjin faarfatu. Ishee dubartii torba deessi yommuu argu isheen ijoollee torba qabdi gammachuu ijoollee torbaa qabdi. Gammachuun ishee agi ijoollee torbaati. Warra waqab kan hundumtuu gammachuun isaanii sadarkaa qaba. Nama gammachuun isaa madaallii hin qabne barbaada. Kanaaf ati ishee hin da'in ka dubartii tokko iyyuu qabne ishee Maseena jedhamte ishee tuffatame koottu. Namichi faarfadhe yeroo waaqayyo faarfannaa ishee affee argina. Kanaaf isheen waan itti gammadu tokko hin qabdu, ilmee tokko hin qabdu.
Gammachuun iyyuu gooftaadhaati. Kan gooftaa madaalus kan gadda keessatti gooftatti gammachuu danda'u. Akkasiin jedhee yeroo sana kanan hubadhe gooftas. Look, achiin booda gooftaan ammas akkan jira. Ammas jira. Ammas tajaajilaan jira. Ammas waan tokko qaba deebisee. Kanaaf gooftaan gooftaadha. Ameen, ameen. Gaaffii kan biraatis dabarsaa. Amma isinii tajaajilaa taatanii keessumaa faarfataa waldaatii waldaa keessatti guddattanii waa'ee hafuuraa isinii galee gama biraatiin immoo gama qabsootti dabalamtanii qabsoo uummata Oromoof uummata kanaaf jechuun saba kanaaf bu'aa guddaa buusuuf gara dhaaba kanaatti dabalamtanii dubbachuutiin kadhachuutiin utumallee mooraa waraanaa keessa jirtanii immoo gara waldaatti tajaajiluutiin namoota araarsuutiin gargaaruutiin amala akkasii qabdu baay'ee kan namatti toludha. Keessumaa kan hin kaasu barbaade amantoonni buleeyyii, kiristaanonni buleeyyiin, tajaajiltoonni buleeyyiin amma irra jiru kana haala amma irra jiru kana jechuudha. Isa ammaa kan maa dubbachuu dhaban warri buleeyyiin akka keessanii kuni gama tajaajiltootaanis gama amantootaanis maaf dubbachuu jedhu. Maaliif gaafa kana kaasu kan du'aa jiru sila abboonni du'anii dhaloota bilisa baasuudha tu danda'ame jechuudha. Amma kan du'aa jiru garuu dhaloota du'aa jirra warra reefu arma gu'anii kan nu argaa jiru jechuudha. Maal gubbaarratti kun osuma argaa jirtan kana miidhaa gubbaarratti wayimoo karaa gubbaarratti dhaabbii tajjeesuutiin kun argamaa jira. Gatii kana maaf kaffalaa dhaloonni kun maaf hin dubbatan dhugaa jiru kana jaarsi waldaa maaf hin dubbatu paastorii waldaa maaf hin dubbatu gaggeessaa waldaa maaf hin dubbatu. Gama tajaajiltootaatiin wayimoo tajaajiltoota warra ta'uu danda'an abbootiin ba'anii maaf hin dhageessifata warri dhageessifachuu danda'an jechuudha. Karaa biraa jechuudha. Kana kan hin kaasii fi maaliif ijoolleetu du'aa jira. Warra dubbatanii dhageessifachuu hin dandeenyetu aarsaa kaffalaa jira. Soo warri gurguddoon buleeyyii kun maal callisan? Tokkoffaa ani gaafa dhufe erga dhufe ji'a 5 yaa 6 akkasumaan jette waldaan koo nissaa galii naan jedha. Qalbii jijjiirratti naan jedha. Maaliif cubbuu keessa ture akka isaaniitti. Sabaaf qabsaa'uun cubbuudha. Garuu abboommii 10 Waaqayyo kan Muuseef kenna. Abboommii 10 keessaa abboommiin inni jalqaba. Abboommiin hangafa inni jalqaba. An Waaqayyo keeti kan gabrummaa biyya Gibxii jala bilisa si baase jedha. Abboommiin inni jalqaba. Which means Waaqayyo bilisa baasaa uummata Israa'eliiti. Adda bilisa baasaa Israa'el jechuudha. Waaqayyo akkasiin introduce of godha, akkasiin of beeksisa. Ani Waaqayyo kee isa gabrummaa biyya Gibxii jalaatti bilisa si baasee hin jedhu. Akkas jedha. Okay, Waaqayyo saba Oromootiif dubbadhu jedhee ani bilisa baasaa Israa'el jedhee miti ani bilisa baasaa Oromoo jechuudha. Kana hubachuu dadhabu. Kan hubachuu dadhabu. Waaqayyo Waaqa bilisa baasaadha. Waaqa gabrummaa keessatti nama dhiisu. Secondly, ilaalcha dogongoraa qabu. Waa'ee sabaa yeroo yaadan. An Oromoodha jechuun iyyuu akka cubbuutti akka warra fudhatutti jira. Gooftaa Yesuus anin sanyii Yihuudaa idda Daawit. Sanyii Yihuudaa idda Daawit yeroo waaqayyummaa isaatiin miti foon isaatiin inni sanyii Yihuudaa idda Daawit. Kakuma famit kakuhara mul'ati Yohaannis irratti kan of ibsu. Erga Yesuus anini Israa'eliyyuu keessa Yihuudaadha erga jedhe ati maaliif Oromoof hin jechuu sodaatta? Dhugaan inni Yihuudaa keessa dhalate. Ati Oromoo keessa dhalatte maaliif? Kana jechuu dadhabda. Cubbuudha kun. Lammaffaa waa'ee afaan yeroo yaadane afaan akka cubbuu ta'etti yaadu. Mee maalidha yeroo dhani የባቢሎን መርገም ነው ፋሲንጆ ኦኬ አባርስ ባቢሎኒ ማሰራ ወሪ ጃር አዱኛ ratti ፈጫኑ አዳኒ ፈጫኑ በከተኮት አሱመት ጅራና ያድ ጅብሰን አባርስ ከዋቀዩ ሎሊ ከዋቀዩ ሞርሜ ከዋቀዩ በላለፈቴ ያድ ሳድሰን አዳም የሮ ዋቀዩ
biyya addunyaa hunda akka guutaniif horaa dagaagaa biyya lafaa hunda guutaa jedhee addaan ifa waan eebbise. Kunin kaayyoo Waaqayyooti. Akka maal taane akka biyya lafaa guutan biyya lafaa guutummaatti akka waliin. Garuu isaan kanaan godhuu diduu fi afaan tokko waan dubbataniif masaraa ijaarrachuu jalqaba masaraa Baabiloon. Achumatti as teenyaa jedha. Yaadni isaanii kana kan Waaqayyo hojjete. Booddee Waaqayyo immoo yaada isaanii kana rukutuu barbaade, fashaleessuu barbaade. Waaqayyo yaada qabate dhufe. Yaadni namaa nuyin tokko afaan tokko dubbannaa saba tokko addaan hin baanu yaadni namaa. Waaqni yaada fide. Yaadni isaa afaan isaanii kana addaan gargar baasa. Yaadni kan Waaqayyo addaan gargar baasee facaasa biyya lafaa irratti. Karoora sagalmaan ga'uuf. So yaada Waaqayyooti abaaraman. Yaadni Waaqayyo abaarama jedhama. Waaqayyo yaada kanaanii akka namni addunyaa irratti ardii jahanuu irratti akka namni faca'u kan godhe yaada Waaqayyooti. Kuni karoora Waaqayyooti. Hafuurri qulqulluu gaafa bu'e guyyaa Peentekoostee afaan addunyaa maraan dubbate. Afaan tokko afaan dubbate. Waaqayyo kana godhe afaan addunyaa hunda akka hafuurri qulqulluun dubbate. Otoo afaan kun abaarsa ta'e maaliif hafuurri qulqulluun gaafa bu'e sila afaan kanaan dubbate. Hubannaa kana dhabuudha. Hubannaa kana dhabuudha. Kana kan bira immoo abbaa garaa ta'uu barbaadan. Namni yeroo guddachaa dhufu responsibility hedduu qaba. Ijoollee qaba. Maatii mana ijaarrachaa jira sagantaa. Kanaaf sagantaa kanarraa hidhamuu hin barbaadan. Sagantaa kanarraati wanni ta'uu hin barbaadan. Kanaaf maatii koof jedhan of daangessan haga maatii isaanitti yaadu. Mana isaaniitii ala yaaduu hin danda'an. Saba bal'aa rakkoo saba bal'aa arguu hin danda'an. Arganis dubbachuu hin fedhan. Maaliif hanga maatii kanaaf maatii kan qofaaf jiraadha waan jedhan. Garuu kan isaan tajaajilan saba kanaaf. Saba bal'aa kan tajaajilu garuu haga maatii isaanitti yaadu. Namni saba bal'aa tajaajilu. Namni hanga biyya lafaatti ergaan itti kenname erga wangeelaa qabate biyya lafaa guutuu tajaajiluuf Waaqayyo imaanaa adara itti kenne kan biyya lafaa hunda guutuu tajaajilu. Viizhinii guddaa kana qabate hanga maatii isaatti yaada hanga mana isaatti. Ofirra darbee sabaaf yaaduu hin danda'u. Kanaaf dubbachuu sodaatan. Kanaaf hin dubbanne. Garuu raajota kitaaba qulqulluu keessa jiran raajota kakuu moofaa yeroo ilaallu eenyuyyuu takka mootummaatti hin callisne yeroo mootummaan dogongoru qeeqa turan mootummicha. Daawitiyyuu isaa akkas Waaqayyo isa nama garaa kootii Daawit argadde raajichi Yoonataan dhufee waan inni itti dubbate beekna. Hin sodaanne mootota hin sodaanne. Warra Israa'eliif Yihuudaan yeroo gargar baane mootota Israa'el hunda qeeqa turan raajonni. Mootota Yihuudaa qeeqa turan. Adeemsi siyaasa isaanii akkaataa warri uummata ittiin bulchu hunda qeeqa turan. Keenya kanarra kun maaliif kan dhufu hunda wajjin kan harka rukutu. Isa yeroo warri siyaasaa barbarree tumatu waldaan kiristiyaanaatti fatti. Afaan isaaniitiin haasa'u, sammuu isaaniitiin yaadu. Kan dhufu hunda wajjin harka rukutaa deemu. Kan dhufu hunda wajjin harka rukutu. Warrumaa Mallas Faarsatti, Hayilamaariyaam Faarsatti, Abiyyiis Faarsatti. Warri kun garuu walii diina. Har'a walii diina. Garuu warri waldaa kiristiyaanaa kana. Mootummichi nun beeka bara warri wangeela tajaajilan jira. Iyesuus Kiristoos dhugaadha. Dhugaan immoo sekulaar hin qabdu, ispirichuwaal hin qabdu. Dhugaan tokko. Dhugaa kanaaf dubbachuu bara Hitler ka'e. Hitlerin kan mormu waldaan kiristiyaanaa hundaa Hitler wajjin dhaabbate. Kan Jarman keessa jiru nama tokko kan seenaan dubbatu kan Hitlerin morme wareegame. Garuu harka seenan waa isa dubbata. Hin qaanofti waldaan Jarmanii hin qaanofti. Dhimma sanarratti hin qaanofti. Salphina guddaa.
Gaaf Musolooniin biyya Itoophiyaa weeraruuf yaada karoorfatee ka'e. Paatriyaarkichi biyya Pooppiin biyya Roomaa eebbise. Seenaa irratti qaanuuf bor seenaan yoo dubbate waan baay'ee irratti qaanuuf waldaan kiristaanaa keessa dabarte. Har'as kan madda ta'aa jira. Bor waan ittiin qaanan, bor waan ittiin salphatan, bor waan ittiin balaaleffataman, bor waan ittiin qeeqaman lafa kaa'anii darban. Waa'ee saba tajaajilanii callisuu yeroo sabni kun miidhamu qaama kamiiniyyuu haa miidhamu. Qaama ala jiruunis qaama biyya keessa jiruunis qaama kamiiniyyuu miidhamu waldaan kiristaanaa dhugaadhaaf dhaabbachuu qabdi. Waldaan kiristaanaa eenyuyyuu sodaachuu qabdu. Tajaajiltoonni kana garsiisuu qaban. Gameeyyiidha warri jedhan yeroo tokko tokko dhalootaaf maal dabarsa jiru, maal dhaalchisa jiru. Namni waanuma facaasee hammata beeku. Dhalootaaf maal facaasaa jiru maal akka dhaloonni isaan tuffatu, akka dhaloonni isaan balaaleffatu kan warri dabarsa jiru. Dhaloonni akka isaan balaaleffatu. Silaa dubbachuu qabudha. Waldaan kiristaanaa dubbachuu qaba. Beektonni biyya amma dhageessifachuu danda'an kun amma mootummaa bira ga'anii dhaabsisuu danda'anitti aboo qabudha. Warri beektonni macaafaa, beektonni waldaa keessaa, kan biyya keessaa isuma akkas ta'u kana dhaabsisuu danda'udha kan isin kaastan. Amma garuu hin taane wanticha faalaa ta'ee jiraachuu falli jiru maali jedhu isa kana. Falli jiru qabsoodhuma itti fufu. Qabsoodhuma itti fufu. Qabsoodhuma itti fufuudha yommuu siin jedhu qabsooni akka waldaa kiristaanaattis akka biyya lafaattis qabsooni gaggeeffamu. Amma Ortodoksii keessatti Oromiyaa beekte kanatti warri jedhamu kan qabsoodha. Qabsoodha. Afaan Oromootiin waaqeffannaan bar tokko qabsoodha. Amma obviously Protestant dhiisii waldaan Ortodoksii iyyuu amma fudhattu asitti qabsoodhaan dhufe. Qabsoon dhufe. Kanaaf warra akkasii kana yeroo warri callisanii calleessa isaanii sanguula callisoo ta'an ta'in qabsootti fufuu qabu. Kan hubate hubachiisuu, beeksisuu, qabsoon itti fufuu qaba. Mormuu qabna. Amma dhiyoo paatriyaarkichi Ortodoksii waa dubbate waa'ee dhimma uummata Tigraayidha. Dhugaadha. Dhugaa addunyaan hundu beeku. Ka addunyaan martu haasa'u jiru. Addunyaan hundumtuu kan waa'ee kana balaaleffachuu jiru. Ati akkamitti callisuu jechuun maa inni? Boru uummanni kun uummata koo itti tajaajilta dura dhaabbatte. Gaafa uummanni kun rakkate, gaafa uummanni kun akkasitti dhiibban irratti godhame humna alaatiin yoo humna Eertiraa fa'aa irra dhufeen yeroo uummanni kun sadarkaa kanatti dhiibban irratti dhaqqabu waldaan kiristaanaa osuma beektu akkamitti callisti. Akkamitti callisti. Kanaaf dubbachuun isaanii sirriidha. Kana irraa barachuu qabna. Yoo hin dubbannu ta'e uummata kan bor tajaajiluu dandeenyu. Gooftaa Yesuus akkas nama beela'e tokko yoo ati dhaqeeti ibidda qaqqaamadhu jetteen maal fayyada? Jalqaba waan isa barbaachisu Yesuus ni qabda. Gooftaa Yesuus nama dhukkubsatee arge dhufe ani Yesuus fayyisaa jedhee wangeela itti himne. Itti himne dhibeen isaa the urgent question. Gaaffiin isaa hatattamaan akka deebi'uuf inni barbaadu dhibee sana. Dhibee sana irraa furmaata kennuuf kan fayyisuu qabda. Erga fayyiseen booda mucaa isaa waggaa 40 jaama ture sana fayyisee inni hin beeku eenyu akka isa fayyisee iyyuu hin beeku. Fayyee utuma deemuu mana qulqullummaa keessa hunda ari'ame. Warra Yihuudii ari'e. Booddee yeroo biraa gooftaa Yesuus arge. Ilma Waaqayyootti amanuu barbaadannaan itti amanuuf inni eenyudha? Kun akkasii wajjin haasa'u. Inni amana gooftaa koo.
Yusi yeroo biraa amane gaaf qara maal godhe gaaffii isaa deebiseef. Gaaffii isa ka jalqaba deebiseef. Gaaffii isa bichaa deebisuu qabdu hundaan. Amma waldama kana Yesuus misooma maalii itti baay'ee deemte. Gaaffiin uummatichaa beela yoo ta'e jalqaba beela baasuu qabda. Otoo wangeelitti erga beela baaste booddee erga nyaachiste booddee wangeelii yommuu itti himte. Yes. Garuu allees nyaata siifan kennaa booda wangeelatti aman yoo jette rakkoo isatti fayyadamuu fakkaatti. Dirqisiisuu fakkaatti. Dirqisiisuu fakkaatti. Kanaaf jalqaba gaaffii isa deebisee fi achiin booda suutuma gaarummaa keetti. Gaaf tokko dubartii tokko ollaa keessaa baasan. Waa'ee gaarummaa kanaa ollaa keessaa baasanii kophaatti mana ijaaranii fi kophaattis maaliif as kalee ishee kan keessatti malaatti baay'ee xuraa'aa. Maboddee achi kaasanii intalti isheen adaada taatuuf waldaa keenya turte waldaa turte natti himte. Adaadaan koo tokko akkas dhukkubsattee jirti. Tarii Waaqayyo fayyisuu hin danda'a. Shirkira Waaqayyoon fayyisaa. Dhaqee wangeelatti deeme. Yeroo dhuftee intala adaada ishee dhuftee mana kana itti dhaabbatte laata. Seenii baay'ee xuraa'aa. Rakkoon jiru seenee siree isheen irra ciistu jira. Dhufee siree kan irra taa'ee. Funyaan hin qabanne. Taa'ee amma wangeelatti jira. Wangeelaa itti mee Waaqa kadhadhee fidee hin dubbattu. Jedhamatti na dhage. Kadhadhee fidee guyyaa lammaffaas akkuma isaan hin dubbattu wangeelitti mee Waaqa kadhadhee fidee guyyaa sadaffaas akkuma barame Waaqa kadhadhee fi wangeelitti guyyaa afuraffaas akkuma bare kan itti wangeelitti mee amma Waaqa kadhadhee fi yeroo an deemuuf harka koo qabde. Waan isheen naan jette beekta harka koo qabde. Ani isa namticha natti himtu Yesuus ka jedhu san hin beeku. Waa takka beekaa. Ati nama gaariidha. Akka ati nama gaarii asii arge. Guyyaa afur kumaas dhufte funyaan kee osoo hin qabatin siree koo irra teessee natti himtee Waaqa naa kadhattee deemte. Kanaaf ani Yesuus gaarii haa ta'u hamaa haa ta'u beeku. Garuu ati akka nama gaarii taate beeka. Kun mucaan adaada kootiyyuu ala dhaabbatti xiraa kana jibbanii. Angaarummaa kee beeka. Ati namtichi gaarii nan arge kuni nama gaarii biraatti jiraatti isaaf ragabaa jirta. Ati namtichi gaarii kuni inni suni gaariidha jettee isaaf ragabaa jirta. Ani beeku garuu ati namni gaarii waan ragabaa ta'eef nana madaa. Ani wangeela akkasii ta'e beeku garuu isheedhee waa kadhadheef. Agarra lubbuun jirti. Erga sanii fayyitee qulqullooftee ijoollee lama deessee nama guddaa taatee jirti. Maal siin jechuu barbaade namoonni gaarummaa keetiif gaarummaa agarsiisteef Gooftaa amanuu danda'u. Gaarummaa agarsiisteef. Kanaaf yommuu gaaffii uummataa ati deebistu gaarummaa kee, arjummaa kee agarsiifta. Yeroo ati akkas agarsiistu namoonni gochaa kee gaarii san arganii gara Gooftaatti dhufu. Kanaaf gaaffiin uummataa gaaffiin uummataa arjent ta'e maaliin inni? Ka jedhu gaaffii uummataa deebisu, uummata tajaajilu. Malee gaaffii uummataa dhiisanii wangeelii jette. Wangeelii kun success ta'uu danda'a. Mi'a ta'u gasin yeroo dheeraaf faarfannaa ittiin beekamaa turtanii albee hojjechuu keessaniitiin ni yaadatamaa. Ammaa kana immoo gurri uummataa sineeka. Maaliin as baatu uummata kanaatti faarfannaa qabaatanii dhuftu moo lallaba qabaatanii dhuftu moo bishaan bilisummaa himuu dhuftu moo maaliin sinaa eegu namni? Sabdi kun akkamitti sinaa eegu? Ani wangeela qabadheen dhufa. Wangeela qabadheen dhufa immoo hin jedhu wangeelli faarfannaas wangeela. Lallabnis wangeela barsiisuus. Bilisummaanis wangeela. Wangeelatti bilisa na baase. Bilisummaanii
wangeela bilisummaan akka jiraannuuf Kiristoos bilisa nu baaseedha Baayibili. Kun wangeela bara. Kanaaf bilisummaan wangeela bilisummaa fuudha qofa miti bilisummaa foonis fida. Bilisummaa foonis fida. Kanaaf hundumaan gad ba'a. Faarfannas hundumaan gad ba'an siin jedha. Gara maatti diimaa jirra. Miidhaamsa yoo qabaattan akkuma kana immoo ergaa siin dabarsuu barbaadde dhaloota kanaaf waldaa kiristaanaaf biyyaaf mootummaafis ergaa hin qaba yoo jettan carraa isinii kenname waan jiruuf mee carraa kanatti fayyadamaatii waan isin keessa jiru dhaamsa isin keessa jiru ergaa isin keessa jiru dabarsaa. Wannan jedhu biyyi keenya rakkoo keessa jirti. Biyya rakkoo keessa jirtu kanatti wangeela tajaajila jirra. Kanaaf rakkoo uummatichaa callisuu qaba. Rakkoo uummatichaa uummata wajjin hirmaachuu danda'uu qabna. Rakkoo uummatichi keessa jiru uummata wajjin tajaajiltoonni wangeelaa hirmaachuu qabna. Dubbachuu qabna. Waan dhugaa ta'e irratti ololaa miti. Ololaa oofamu ergaa bitaan oofamu ololaa dhiisu. Waan dhugaa ta'e waan qabatamaa waan namni hundumtuu argu irratti callisuu qabdu. Hin qabu yeroo wangeelaa tajaajilu. Tokko kana. Kan biraa warri mootummaa warra aangoo qabanis kan tajaajilaa jiru uummata kan tajaajilan uummata kana. Uummata kan malee jiraachuu hin danda'amu. Humna waraana miti. Humni guddaan humna uummataati. Kun immoo qeerroon agarsiisee jira. Humni guddaan uummaticha. Uummanni kun dideenaan didee. Uummanni kun karaa cufennaan karaan cufamaa. Waraanni TPLF bobbaaste qeerroo karaarraa hin deebisne. Karaa hin banne. Dinagdee Itoophiyaa akka inni socho'u hin goone. Cufennaan cufa uummanni kun. Uummanni kun uummata guddaadha. Uummata kun uummata bal'aa waan ta'eef dhimma uummata bal'aa dhimma uummata guddaa kana uummata kan tuffachuu qaba. Haalli yeroo nuun sobine. Haalli hin jijjiiramu. Haalli hin jijjiirama. Kanaaf warri mootummaas uummata kan amanamummaan haa tajaajilan. Amanamummaan uummata kan haa tajaajilan. Amanamummaan yoo uummata kan tajaajilan Waaqayyo birattis eebba argatu uummata birattis galata qabu. Seenaa keessattis kana yaadata. Kanaaf uummaticha hin irraanfatinaa yeroo tajaajilu kan jedhu argamu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Galoo Show gaaffiif deebii nuyi faarfataa ayyaansaa bulbulaa yookaan immoo jaal booroo wajjin goonee kutaa lammaffaan isaa kana fakkaata. Torban keessummaa biraa qabadhee amma isiniif dhiyaadhutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.